السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابتك إبراهيم بن أدهم قويا ميكا قمدي جني قافتن قويا لمن قمدي جي قويا لمن قويا توك أنا رابطون من في أكمل خبلان فولا غنا خيس نقد لك سيجي قويا سنين قمدي جي قويا درا قويا لما فاتي أنا تاون من فين دوبا أنا رفنجاني قويا لمن كان قمدي جن حالي ورا ندرو دبري كستوريغا إن شاء الله نوس الدنيا نور من هيدا تاون من دون بينا فتنا في سنا قطع كافن قبضو قدافي قمشو رفته هندر برا رفته بينه تقمدون برباچ سه چما بجنه تكون شيدان سنا فيرا شير قد ولا فيرا حالا مدي ما جرورا واتي قولنا سوينا ان شاء الله تعالى في سلاماني نورك بإذا كفسي فني كالرجم كبر كبانني إساني بالخلاص في الجنة سنادك في سلاماني عمري إذا كنت خدام إسلاما دبت بسجني أبدا كنكما بكى بكم سديني والشاء علماء والنساء حجة يوم إمامهما عمري إذا كنت خدام إسلاما دبت بسجني أبدا كنكما بكى بكم سديني والشاء علماء والنساء حجة يوم إمامهما شيخ ولي يوت ولنا أبا علمائي يا شيخ دمتنا كالبيس خلت ربي غي مولا أكنا ابتسدوا يا ربي يا الله شيخ ولي يوت ولنا أبا علمائي أيه الردي بيولان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتا hordoftoota fi daawwattoota keenya kan bakka garaagaraa teessanii daawwachaa jirtan hunda keessanuu nageenya rabbii isin irratti haa jiraatu isiniin jenna insha Allahu ta'ala. Dhiheenya kana waa xiqqoo qilleensi nu biraa jijjiiramaadha. Biifa fajanii waan ajaa'ibaa takkaa jira akka waan koronaan bifa jijjiirratee nutti deebi'eeti ciisaa turre. Bakkuma ciifnuu waan garii sooshaal miidiyaa gubbaa ol baanee yoo daawwannu haala namatti hin tolle hedduutu mul'ata. على كل حال ونرفت هندو ربو مرة تاتي غاريستي همتون ونربين قبان قبل تكلين انتاتو وان تاتي غافته سي غره ابدت بنزيل اندرمچو غاز اندرمچو سنتاني بشانيو تدرمني وني او واهنجرتو وانتي اما تاتفقو تا هنجرتو نمتول يو نمني هندي روغا جرو تولتو ميا ديچو ان شاء الله تعالى استاذو خينيا ققالي غغاري نتي اكانجا لنو خبنيو جدو إسانيتي وانتي دينيا كانت سنتهو غافا جرو لغم ربيتي كان مدين توقت يخاو كان من مدين جالتو توقتي قلبين تينيانو جابتي تورتي رفني قديني توري هنگدن ديامتي نمو رغا جرون تورا جرون وان سنفتو دافرتي جباتا يو قولي ونسان نمدمت نما توقف الراچي ديباني توقف قبون توقف تلاتو مفتني توقف روم فتشون tokko jibbanii tokko jaalachuun daranuu isaan san jiddu jibbansa umti malee jaalala hin umtu hundinuu obboleeyyan keenya ija mirgaa ija bitaati inni balleeysees inni tolchees hundinuu nuu diinaa miti nuuf obboleeyyaniin akkuma rabbiin quraana keeysajjuu wain xaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslihuu beynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله نمني لما يخاوتو تلما يو وللت مسلم توتر جدو ساني ولتولچا yoo takka takkarra wasanaa baate isii wasanaa baate sanii lolaa gara ajaja rabbiitti hanga isiin deebitutti isa miidhu wajjin hin dhaabbatina isa miidhamaa wajjin dhaabbadhaa kamiidhe sanii lolaa tartiiba deebisaa ja rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Namni fi walii lolachuun wal hidhachuu wal tumachuu wahuma jiraati tokko firoonfatanii tokko diinoonfatanii tokko fi qabanii tokko firraachi qabanii daran dubbii oowwisuun hin barbaachisu waan akkasii dubbii oowwisaa ture hoggaa laallu ربين قدام سبحانه وتعالى أكاتات أديمو قبنو نما ولو لأكاتات ولي تلفتشو قبنو أكاتات وبليا ولي فيفتشو قبنو وهندا ولفنو خيجرا نبي كينيا سكسما صلوات ربي وسلام عليه انصر أخاك ظالما ومظلوما وبلي سخيو نما ميدس تمسيف يوم يدمس تمسيف جن يا إرقما ربي يوم يدمي دوغاني تمسناف يوم نما ميده وكمي تمسناف جنان إسوما هركسا قبدا جنبدير nama miidhin obboleessa kiyya dhaabbadhu yottee deeyitee nasihaa yaaddee fi toltuu yaaddee fi
hamtuu irraa isa qabatta sanumaatu isaaf tumsuudha jenna akkaataatti obboleeyyan keenyaa tumsinu yoo miidhanis yoo miidhamanis shari'aan teenya lafa nuu keeysee nu barsiiftee jirti gaafa tokko fi qabnee tokko fi raachi qabnu immoo hamtuutu uumamaa deema hammeenyaatu uumamaa deema rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan walolaniinis akkaataa isaan itti wajjin jiraachuu qaban akkaataa jaalalti isaanii itti cimtee bisiranuu dandeeysu himeefii jiran idfac billatii hiya ahsan fa idha alladhii baynaka wa baynahu cadaawa ka'annahu waliyyun xamiim yoo namni tokko hamtuu si dalagati toltuudhaan hamtuu isaa san deebisiifi gaafa isaa hamtuu si dalagooti toltuudhaan galata isaa deebifteef innilleen if keeysa deebi'ee siifi isa jiddutti jaalalti ajaa'ibaa arkamuutu malaahijaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa alaa kulli haal hamtuudhaan hin deebisan hamtuu gaariidhaan gaafa deebisan jaalalaatu argama hamtuu gaariidhaan gaafa deebisan mahabbaatu jidduu tanan meeyra namni walit dhiyaata addaan hin fagaatu walif firooma waliin diinoonfatu duydaa garaa walitti hin tahuu nama tokko tahee nama walif firoomu tahee wal jaalatee wal qabatee nama waliin jiraatu ta'a alaa kulli haal obboleeyyan keenya wanti taate hunduu taatee jirti akka nama islaamaa tokkotti wallaahi hedduu rifanne hedduu gaddinelleedha ustaazota keenya namoota nuti jaalannuu fi akkaan kabajnurraa wanni kana kanaa gaafa arkamtu hedduu qalbii nama cabse ilma namaati himaarra arkamtiis hin jennu kullu banii aadama khaxaa'un wa khayrul khaxaa'iin attawwaabuun ilmaan aadam hundinuu dogongoroodha namni dogongorarraa walaba bee tokko hin jiru yoo nama rabbiin tiise taate malee ilmi aadam hundinuu ni dogongora ni balleeysaas gaafa garii ni tolcha gaafa garii ni balleeysa gaafa garii ni gaxxama gaafa garii karaa irraa ba'a alaa kulli haal wal qabachaa nasiyaa wal yaadaa toltuu wal yaadaatuma karaa wal deeffachaa wajjin jiraanna malee akkamitti balleeysa akkamitti kana ta'a akkamitti kana jaayoo innis dalagaa rabbii kee seenuudha taate rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka ilmi namaa hundinuu dogongoroo ta'e rabbiin maqaansaa gaffaari maqaansaa rabbi akkaan nama araaramu jechuudha rabbi akkaan nama araaramu jechuudha kana jechuun maal yoo namni dilaahu jiraachuu baate rabbiin eenyuuf araarama eenyuuf gaffaar taa'u namni dilaahu jiraachuudha qaba dilaawee diliirra taa'u baate yoo kan ta'u badu ta'e rabbiin nama san jaalata quraana keessa rabbiin namoota jaalatu dubbate inna allaha yuhibbu tawwaabiin wa yuhibbu almutatahhiriin rabbiin nama gara isaa tawbaa amma deddeebi'u akkaan jaalata nama tawbaa gara isaa deddeebi'u akkaan jaalata balleeysee yaa rabbi astaghfirullah kajuu balleeysee yaa rabbii keessi balleeyseetiin jira kajuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni jaalata kun maaliif ilmi namaa hundinuu dogongoroodha ni dogongora ni balleeysa waan balleeyseen maas deebi'eeti araarama rabbii isaa gaafachuudhaan tolfate nutii kun ilmaan aadami kulli ilmaan aadam san keeysa jirra anaas haa ta'u eenyuus haa ta'u namni badiirraa walaba ba'u tokkolleen hin jiru badii badde gaafa argamte immoo tolchaayyooti dirmanne wanni sanni sirrooyti yoo badiidhattis badumaan dirmanne lolattis lolumaan yoo dirmanne ibiddattis banziilumaan yoo dirmanne wanti hundi oowwaatuma deemti malee wanti qabbanaan jirtu wanni hubachuu qabnu ummata islaamaa nuti ummata nama nu jibbu dila tokko qabu akka ummata islaamaa nama nu jibbu dila tokko qabna ka gaafa hamtuu teenya arke nu gammadu ka gaafa toltuu teenya arke nu gaddu hedduu tokko qabna osoo tollee gaddisiisuu qabnu hammaannee gammachiisuun wallaahi nurraa fafaa beekaa amma dubbuma amma deemaa jiru tana irratti nama meeqaatu nu gammadaa ture warrumaan kaleeysa nabiyyii keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi arrabsaa turan arra nu gammadanii isa kaleeysa isaaf jecha nabiyyii arrabsaniif sanfiroonfatanii isa kaan ammoo diinoonfatanii wayita isaa naasoonii mul'ata tun waan hedduu mataa gan nama qabachiisu waan hedduu nama rifachiisu akka nama diin kanaaf yaadda'u tokko waan hedduu nama gaddisiisudha waan hedduu qalbii nama cabsudha obboleeyyan keenya wanniin isinin juu nu hundinuu islaama gammachuun obboleeysa keenyaa nuuf gammachuudha gaddi obboleeysa keenyaa nuuf gadda gammachuun obboleeyyan keenyaa nuuf gammachuudha gaddi isaanii nuuf gadda ka jaalannee ka jibbinuun qabnu hundaa'u ni jaalanna hundaafuu gaariidha yaanna hundarraahuu gaarii harkuu feena gaarii harkuu dhaga'uu feena alaa kulli haal gaafa wanni akkanaa ka argamtu taate ibcinaa mirgaa fi bitaa keenya laaluutu nurraa barbaachisa eenyuun nuuf yaade eenyuun nu yaade eenyuun nurraa gammade eenyuun nurra gadda akka islaamaatti namni gaddiin hin jiru nama hundaa'u hamtuun islaamaa gaafa argamtu mata qaqqabachiifti aduwwi islaamaa ammoo mata nutti ol qabachiifti ummanni islaamaa dooka akkanaati waan juututti dhagema hedduu nu gammadan namni islaaminaaf yaadda'uu fi kadiin kanaaf yaadda'u ammoo waan akkasii gaafa arkan hedduu gaddan jechuun obboleeyyan kiyya namni islaamaa waa hunda keessattuu if eegaa if madaalaa deemuutu barbaachisa gaafa haasoynullee haasoyni keenya haasoo madaala kaasu ta'uutu barbaachisaadha haasoyni kun amaanaadha waan haasoynu keessatti yoo if eeggachaa hin deemne yoo waan haasoynu keessatti madaala waan haasoynuuf kaayaa hin deemne wallaalaa wanni nurraa baratu waan biraati
wali nuti haasoyne hawaasa barsiifnuu fi wanti nuti haasoynu adda ta'uu hin qabdu alaa kulli haal yoo inni kasii argamtu taates walii sattarree wal gorfachuu wal dhoyfachuu walii obsuu fi walii dhoysuu kun jiraachuudhaatu barbaachisaadha dirree wal baafnee wal saaxiluun gaarii miti isa saaxilee sammas jala deemnee itti arrabsuudhaan isa abaaruudhaan hamtuu irra dalaguudhaan hamtuu irra raawwachuudhaan waan isa mufachiisu waan isa jibbisiisu isa dallansiisu isaan jechuudhaan akka lamada ammaas deebi'ee hamtuu biraa keessa galu godhuun hin barbaachisu namni gaafa arrabsamee xiiqii keessa gala ni aara ni dallana hamtuu dalaga waan silaa dalaguudhaaf keessa isaan jirrellee ol baasee dalaga kanaaf wal aarsuu hin qabnu obboleeyyan keenya wal tasgabbeessuu danda'uu qabna wal qabbaneessuu danda'uudha qabna yoo kun hin taane namaatu nu kobla wallaahi namaan nu kobla nama nun geenye nu toffatee nu kobla kun ummanni islaamaa ummata akkanaati ummanni kana masjida keessaan hin malu masjidni bootaa qulqulluudha bootaa xaahara bootaa namni xaahirri seenu namni kana masjida seenuu hin qabu jee warri amantii teenya hin qabne gaafa nurraa haasa'u ana hangana caalaa wani nagaddisiisu tokko hin jiru wallaahi wanti kana caalaa nagaddisiiftu hin jirtu alaa kulli haal obboleessa keenya hamzaadhaanis tasgabbaawii yennaani maaliif jennaan ilmi namaa hunduu dogongoraadha waan irra obboleessa keetii irra dalaydu boru sirra dalagamuutu mala wanni irra obboleessa kee ittiin ol baaftee saaxiltu boru ittiin saaxilamuutu mala kanaaf obboleessa kee akkaataan isa gammachiisu akkaataan isa dallansiisu gaafa dhufu gammadu wajjin gammadu gaddu wajjin gaddu tanumooni nutti beeynu ummata islaamaa irraahi sirraahis wanni beeynu kanuma obboleessa kee alii wanni gadde wajjuma gaddita si beeyna haa ta'u namni aarsee waan hin taane keessaa si galche ta kutte silaa hun deebitu tanuma fuulduraatiif obboleessa keetiif qulqullaawii dhiifama obboleessa kee gaafadhu waan wali balleessitaniif rabbi jecha dhiifama walii godhaa isin obboleeyyani waan takka wajjin yaaddan waan takka wajjin daleeydan waan takka wajjin hojjettan hundi keessa wanni barbaadan olaantummaa diinii kufaatii diin keenya arrabsamuu fi namni diin maqaa arrabsamuu namni diin sababaa keessaniin qalbii cabsamuu akkan jaalanne niin beekam wanni amma isinirraa dhageenyuu fi arginu immoo waan qalbii ka islaamaa nu hunda nu cabsee jiruudha wanni kanaa isinirraa amma booda argamuu hin qabu tasgabbaa hennaan obboleessa keenya hamzaadhaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bakka namni yeroo hundaa'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa miidhamu wajjin jira malee isa miidhuu wajjin hin jiru wal miidhuu fi wal sakhaaluu wal kuffisuu fi maqaa wal balleessuu wal xiqqeessuu fi wal salphisuu ummataahu ittiinnee walin miidhinaa walin zallaminaa walin xiqqeessinaa walin cabsinaannee gorsaadhaa jirra waan ummata gorsinu san ammoo dursa nuti irraa gorfamuudha qabna wal miidhuun haraam ta'uu ummatatti himaa jirra nuti durafitti himuudha qabna waan hin taane haasa'uun haraam ta'uu ummatatti himaa jirra nuti dursafitti himuudha qabna waan hin taane keessa waan hin taane hojjechuu dubbachuu jechaa fi gochi keenya tiifamaa eegamaa ta'uudha qabna yeroo hedduu dubartootaan uffata uffadhaa hijaaba lafan kaayinaa duwwaan deemina achaan yoo jaartiin teenya duwwaa deemte wanni sanurraan dalagamne jechuudha hawaasa keenyaan uffata keeysan gabaabsadhaa achaanii kofoo lafarra ol siisaa achaanii ofii gabbuufnee deemne waan san nutuu ittiin daleyne jechuudha waan dura namatti himnu ifiiti dalaguudhaan nurraa barbaachisan waan namaan gorsinu dura itti gorfamuutu nurraa barbaachisan nabiyyiin keenyaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi adeemsi isaanii hadiisaa fi quraanaa wajjii wal simata namni isaan laalee osoo isaan waan gorsine isaanumarraa qajeela nulleen nama akkasii ta'uutu nurraa barbaachisa akka daa'ii islaamaa tokkotti akka nama islaamaa kara diinii yaamuu tokkotti waan silaa namatti yaamnu san dursa ifiif itti hojjennee argamuutu nurraa barbaachisa obboleeyyan keenyaa walitti hin aarinaa nabiyyallaa yuusuf isaanii fi nabiyyii keenyarra nageenya rabbi haa jiraatu obboleeyyan isaa badii takkallee hin qabne abbaa isaa harkaa fuudhanii geeysanii eelat darbanii turan eelat darbanii gaafa naggaadeen eela keessaa baafattu ammaas maallaqa rakisha gurguratanii isaa bilisaa gabra taasisanii abbaa isaa keessa jaalatuu fi kanni jaalatuun adda habaabsanii wal habaabsanii nabiyyallaa yuusufiin gabra tahee misra galee ture akkasumaanuu kabaddaa nama areegamoojitti nama jalaa nafu ni sidhamee waggaa 7 badii malee sababa obboleeyyan isaa manaa isa baasuutiin rakkoon kun hundi isarra geessee turte obboleeyyan isaa keessa balleeyse san gaafa isaa waziira tahee misratti hooggansarra jiru waa barbaada shammada midhaaniitiif gaafa isaan dhaqan isi warra gaafa akkana akkas na godhe jee arra aangoo qabaa isaanii aangoo hin qabne arra wahii qabaa isaanii waan qabne hidhatti isaan hin guurre hamtuutti hin hojjenne laa tathriiba alaykum alyawma yaghfiru allahu lakum arra waa takka waan isiniin ji'uun qabu rabbummaan dhiifama isinii haa godhuudha wanni inni isaaniin jee ture dhumarratti jechuudha dhumarratti wanti inni isaaniin jee ture takutteef waa takka isin jala deemee isinin xixu isinin cinqu isinin yaachisu rabbi dhiifama isinii haa godhuudha wanni jeen kanuma wani nurraas barbaachisu
obboleeyyan kiyya seenaan quraana keessa dubbatamtu nuuf fakkeenya yoo nuti dhiifama walii goone namaan akkamitti dhiifama walii godhaannaan hin jiru jechuun dhiifama walii goonee eega dhiifama walii goone booda deebinee karaa biraatti wal doorsisuu fi wal rakkisuu walti xuufiitii keessa wal galchuu osoo hin taane dhiifamni nuti walii goonu dhiifama qulqulluu garaa irraa qalbii irraa walii goonu ta'uu qaba. Namni waan irraa barachaa jira, namni nu hordofaa jira, wayii irraa hubachaa jira. Kan akkasitti beekuu qaba. Namni rabbii waa himu qaamni isaa hundinuu ija ifeegaa deemuutu isa barbaachisa. Qaamni keenya hundinuu ija. Hawaasni keenya yoo maal jennee nurraa gammada yoo maal taanee gadda. Rabbiin keenya yoo maal jennee gammada yoo maal goone nurraa aara. Akkasumatti waa hedduu takka firra ilaalaa deemna. Gaafa haasofni keenya shari'aa wajji wal ni madaala. Hawaasa bira yoo gabbee hoo madaala nuuni kaasa. Rabbi biratti hoo madaala nuuni kaasa. Shari'aa teenya wajji wal faalleessa. Wanni hojjennu kun shari'aa wajji wal diddi. Wamaa aataakumur rasuulu fakhudhuu wamaa nahaakum anhu fantahu. Waan rabbiin itti nu ajaje hojjechuu tarraa nu dhorke irraa fagaachuu. Tana biin nutti hin dhufe hojjechuu ta isaan hin fidin dhiisuu. Ma amartukum bihi fa'atuu bihi. Waan itti isin ajaje hanga dandeeysanii koottaanii ta'in irraa isin dhorke fantahu irraa dhorkama nabiin nuun je salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Kana ta'uudha qaba dhiifama haalii goonu Zeynal Laabidiin fahaa yaadannu. Gaafa kaan namni isaan arrabsinaan yoo waan hin qabu naan jechaa jiraatte rabbiin dhiifama naaf haa godhu annama badaadha. Yoo ammoo waan hin qabne naan jechaa jiraatte na zallamtee jirtaa dhiifama sii godheetiin jira jedhanii bira kutan gurbaan ce'ee firraa dhaqqabee nama akkamii hojii rabbii waliin na buuse jee mataa rungateen siin jee idfaa billatii hiyaasanuun akkana gaariin gaafa deebiftee atti dubbiin akkana taati gama dhumaa irratti inshaallah dhaamsan waa'ee obboleeyyan keenyaa san obboleeyyan keenya isiniif hin dhaamu deemamma warri na dhageeffachaa jirtan hundinuu sheer godhuu rabbii keen sodaadhaa dhiisa والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا warra rabbitti amane keessatti hamtuun isaanii faffacaatee akka naman taane hunda bira geessee firaa fi diininis itti gammadu kuun itti gad godhuun hin barbaachisu gaafa agarree viidiyoo san yoo sheer goonee jiraanneef biraa haquu nama sheer godhullee yoo agarree jalaan deeyinee rabbi sodaadhu kaasi maqaballee isaa keessa jira waan kana obboleessi keenya gaafa wanni kun isarraa dhagayamu nama dura dhaabbatu nama waa himu namaaf qajeelfama kannu ni rifata qalbii cabaa dhiisa waan kana hin facaasina ummata islaamaa keessa dhageeffatullee qalbii cabaa dhiisaa qalbii islaamaan cabsina aduwwi islaamaan nu gammada kana waa gaafa dhagahu yaa obboleessi waan kana facaaftanii aduwwi islaamaa nutti hin gammachiisina dhiisaanne wal gorsinee akka namni waan kana sheer hin goone haa goonu hin dhaamsa kiyya ammas dhaamsa kiyya kunis yaa obboleessi nuti kana rabbii tokkotti yoo ifeeyne malee dubbiin jajjabduudha nasiyaan obboleeyyan kiyyaaf gama gareetii yeroo hedduu dhaamaaf oolu isiniifillee gabaabsee ammas asumaan tanatti aansee isinii dhaamuu barbaadeet deenya kana garee gubbattiin obboleeyyan keenyaaf waa hedduu dhaamuufii ture warra biyya namaa keessa jiraatan kan biyyarraa bahanii keessumaahuu biyya namni hanga tokko keessa jiraatee irraa galu keessa warra jiraachaa jiran hedduun isaanii baadiyyaa keessaa deemaniiti kaan suudii kaan kuweet kaan dubaay biyyoota garagaraa keessa jiran gaafa galtan baadiyyaa deemtanii magaalaalee gurguddoo tana datteeysanii baadiyya galuun ni ulfaatti naannawa keessan magaalaa jirtutti haati qaattu haa guddattu dachii bitadhaa waa ijaarradhaa maallaqa